Harka fuune daawwattoota keenya akkam jirtu kun sagantaa ifa qalbiitii. Sagantaan ifa qalbii akkuma beektan torbanitti al tokko yeroo kanatti kan isin dhiyaatudha. Qopheessitoonni sagantichaa immoo Biraanuu Raaboo fi Abbaa Areeda Harrii kan agartanii. Areeda Harrii. Mataa Harrii. Areeda qofaa miti bar. Kun Harrii. Mataa Harrii. Areeda Harrii hin jedhin. Maal jedhama iyyuu. Mataa Harrii. Maqaa wayii qabdi. Maqaa wayii qabdi iyyuu bar. Gurraachummaan xiqqoo keessa ishee yoo jiraatte adii tana keessa maqaa wayii qabdi iyyuu. Gaarree naan jechuu feetu. Maal naan jechuu barbaadde? Haa ta'u anis jira hanga harrii baafadhutti anis xiqqoo. Hin lakkoofne shanan takkan dhabu. Qarqarumarra hin jira. Shanan takkan dhabu. Sisaayii Tufaan jedhamaan immoo. Waga nagaan eeddan jennee jirra. So mata dureen keenya har'aa jaalala jaalachuu jenneetiin kan dhufne akkam bareeddiseeti mata dureen. Akka malee. Jaalala jaalachuu waa'ee jaalalaa kanamee isin maal jettu? Jaalala hiika adda addaatiin akka fudhattan hiika akka adda addaatiinis akka beektan ni beekna. Garuu immoo irratti haa haasofnu moo irratti haa waliin dubbannu jenna. Jaalalli maaliin ni jenna biree? Qalbiin kenna garuu. Haa iftu. Nuuf haa iftu. Jaalalliyyuu waan guddaadha. Yeroo hunda garuu qalbiidhuma tanatu kara koo ifa. Numa iftii bara. Waan na dinqisiisu beektaasisaa. Karaa keetiin qalbitu jira. Karaa kiyyaan ifa. Akkasuma iskiriin irrattis. Dargaggoon kun agartee yeroo baay'ee akka qalbeeffatu gorfama. Saniif. Kanaaf kan kee immoo agartee maqaan keellee akkasuma. Biraanuma. Ifa dhaaba. Ifa qalbii. Akkasii waan dansa ni yaadatta maqaa ishee naa moggaasne yeroo sana itti yaadnee xiinsammuudhaan yaada keenya. Ka'ifuu qabus qalbiidha jennee. Sirriitti mari'anneeti ka goone waan dansa so waa'ee jaalalaa kana haasa'uu fi har'a jaalalli maalii akkamitti jaalatama akkamitti jaalatamu kan jaalatus jira kan jaalatamus jira. Lamaan iyyuu waliin jiran. Amma waa'ee jaalalaa hin kaafnu sirriitti haadha. Garuu diqqoma irra bunnee jaalala jaalachuu qaana. Waa'ee jaalala jaalachuu. Irruma bunna maaliif namni baay'een jaalala beekaa bara. Beekaa waan dansa. Ittiin jiraachuudha waan guddaan agartee. Waan gaarii kaafte. Sirrittis hin beeku dhugaa dubbachuuf namni baay'een. Kanaaf rakkate ittiin jiraachuu. Hiikkaadhaa barka nama jiraachisu sisaa. Ilma namaa akka jiraachisu hiikkaadha. Sii galuu qaba. Jireenyi maaliidhaa? Yoo siin galin odoon jiraatin waan jiraatu si fakkaata. Yoo siin galin hiikkaanis nuti amma ifa qalbii irratti yeroo baay'ee nuti irratti jabaannee qaaquu qabnu maal si fakkaata? Hiikkaa maqaa. Amma maqaan kee jira hiikkaan isaa yoo siin galin faallaa maqaa keetii jiraatta jechuudha. Amma jaalala yoo jennu namni tokko jaalala jechuun kennanii fudhachuu itti fakkaata fa'a. Jaalalli akkasii miti siyaasa sun daldala. Jaalalli waan guddaadha. Dhugaa jaalalli bari nama hundarraan argamu nama qabu nama bilchaate argitee. Nama bilchaate naa jennu ka akka kiyya kana jechuun miti. Ka mataa harrii jechuu qaba. Jireenyi galteef jiruu ifteef nama akkasii ta'e. Waa'ee hiikaa hokaastu maaltu kara sammuu koo dhufa seeti. Adaamatti barataa innaan ture sanatti. Yeroo baay'ee gaara qacamaa jedhamu tokko jira. Gaara san jala dhaqee karaa laga shaayyaa sammuu. Ati laga shaayyaa kana. Gaara san jala dhaqee taa'een ofiin dhaggeeffadha. Naa hiika wayiin ofii barbaadaa ture. Innaan hiika barbaadu maalan ofiin jedhe seeti. Ani amma barumsaan barachaa jira. Barumsaan alatti maaltu harka koorra jira. Homtuu hin jiru barataadhaan. Barumsi kun immoo boruuf malee har'arra waan ittiin qabadde hin qabu. So boruun tuni maal ishiin abdiidha jechuudha. Kan biraa immoo maalan hojjedhe seete yeroo san kaatichaan kaadha ture. Atileeta ta'uudha. Taate moo xiqqoo kararraa deebisee. Isa innaan hojjedhu immoo ishiidhanis bakka tokko hin geenye garuu gahuudhaaf abjuun qaba jedheen jalqabe. Innaan maaltu keessa koo jira jedhee innaan yaadu kun hundiyyuu abdiidhaan malee kan harkarratti kufee miti. Kanaafuu nama akkamiitan ofiin jedhe seete nama abdataa. Hiriyoonni koo muraasni maqaan koo akkas ta'uunsaa kan beekan ni jiru ture. Abdataan ofiin jedha. Abdataan ofiin jedha ture. So
of dhaggeeffachuu hoo dandeessi yeroo ofii kennuu hoo dandeessi hiika wayii ofii kennuu dandeessa jechuudha. An akkasittan of keessatti baradha. Daawwattoonni keenya waan kanarraa waan baay'ee baratu jedhee amana. Hiikaan jecha wayii waan guddaadha. Dhugaa. Namni maaliif dhama'aa yoo jette hiikaan hin galleef. Namni baay'een warri hiikaan jiruuf jireenya addunyaa kanaa galeef waa lama qabu. Waa lama qabu waan si dinqisiisu. Tokkoffaa tasgabbii qabu. Tasgabbii guddaa akkuma ati tasgabbooftee of dhageeffatte san. Namni jiruuf jireenya addunyaa kanaa sirriitti ifee fi sirriitti galeef tasgabbaa'ee waa laala. Tasgabbaa'ee waa caqasa. Tasgabbaa'ee waa hubata. Sanirraa haga addunyaa kanarra jiru akkanatti jiraadhaa jedhee eegalee jiraatee boqqata jechuudha. Tokko tokko akkam waan jiraatuuf hin beeku. Hiikaan jiruu hin galuufi. Hiikaan jechaan galuufi. Odoo sii kennuyyuu haga waan si dhoorgatee itti dallanta itti aarta. Sii kennaa jira bari. Odoo si dhoorgatuyyuu immoo akka waan kee si dhoorgatee taata yeroo tokko tokko. Kanaaf hiikaan wayii baay'ee barbaachisaadha. Wanni nuti hiika irratti yeroo hundayyuu xiyyeeffannee irra dubbannuuf kana jaalala kaayoo jennu sirbis jira sirbi bareedaan wayii. Jaalala intala magaalaa moo akkas mee jedhatu beekta? Jaalala. Kan naqabee kan magaalaa kan jedhu. Kan mucaa magaalaan jiru kan intala magaalaati. Garuu argite. Daawwachaa jirtu kunoo mucaa magaalaafis jedha. Jedha. Namicha mataa riifis jedha innis barbaachisaadha. Argitee kaa hiikaan jaalala sirriitti beekuu qabna waa'ee jaalala jaalachuu innaa jennu. Jaalala jechuun waa bitanii gurguruu miti akka daldala. Immoo waa gara ofii dabsuu miti akka siyaasaa. Akka ofii tolu gochuu. Akka ofii tolu qofaa miti. Jaalala innaa jennu waa lamaan tan of keessatti sirriitti ilaaluu qabna jechuudha. Tokkoffaa dura an jaalachuu danda'a jettee yaaduu qabda. Humna kee. Humna kee ilaaluu qabda. Maal jaalalli waan salphaa miti. Waan guddaadha. Waan baay'ee bal'aadha. Jaalalaaf an qophiidhaas an sirriitti silaayee jettee ilaaluu qabda dura. Eegammoo qophii taate jaalala saniif eega qophoofteen booda immoo maal sirraa eegama? Tasgabbaa'uu qabda. Tasgabbooftee hubachuu qabda sirriitti. Tasgabbiin suni nama arjaa si gooti jechuudha. Arjaa taata. Arjaa. Argitee? Namni tasgabbaa'een arjoomuu hin danda'u. Isa kind and calmness jedhamu san isa taata. Arjaa taata immoo tasgabboofta akka malee. Isa keessa jaalalli amma dhufa. Irree horatte, amma cimte, amma qophoofte, amma jabaatte, amma waasii ife, amma guddatte, amma nama taate, namummaa dhabdee biraa fagaatte. Waa'ee meeshaa didiqqaan namummaa biraa sitte san itti deebite. Amma jaalala eegalta jechuudha. Namoonni tokko beektaa keessumattuu karaa amantaa tokkootiin ani kaayoon kiyyoonni karaa addunyaa kana dhufeef maaliidha jedhanii waan beekumsa ofii, qabeenya ofii, waan hundayyuu maatii ofii gallakkisanii waan waaqaa qofa hojjedhan jedhee namni deemu jira addunyaa kanarraa. Kun amma kaayoodha argite. Eessaa dhufa yoo jette tasgabbii irraa dhufa. Eessaa dhufa yoo jette arjummaa irraa dhufa. Maal arjoome namni sun? Of arjoome jedhe. Tokko qarshii qabu arjoomaa mi? Of arjoome, of kenne. Amma namni keessumaatti fuudhaaf heeruma keessatti yoo jaalate haadha manaa ofii yookaan yoo waa jaalate abbaa manaa ofii yoo jaalatte bar of kennitaa bar. Of kennita. Eega jaalalli kana jenne jaalalli amma gosa meeqa yoo jenne immoo karaa adda addaatiin jaalalli namaa jira. Jaalalli maatii jira. Jaalalli beekumsaa jira. Jaalalli immoo biyyaa jira jechuudha. Nuti haadha irratti mari'annu
Maalidhaa? Jaalala biyyaati. Jaalala biyyaati. Jaalalli of kennuudha kan jette tuni jechi cimtu. Akka malee jabduudha. Biyyaan kan walitti nu hodhu ishiidha. Isiidha. Raayyaa ittisa biyyaa beektaa gaafa karaa adda waraanaa deemu kutannoo akkanaatiin kan deeman jaalalli dhumaa isaanii kan qaban of kennuu lubbuu xiyyan kenneedhanii deemanina jecha cimtuudha tun. Jaalala san atuu jecha cimtuu kaaftee amma jaalala san jaalachuu qabdaati. Argitee jaalala akkamiiti raayyaan biyyaa ka qabu? Jaalala isaan biyyaaf qaban san ati jaalala san karaa hirmaannaa keetiin hirmaattee hundi keenya achi dhandhu bara. Jaalala furdoo bareedduu kutannaa san yoo biyyan jaalatta ta'e isiisan jaalachuu qabda. Jaalala jaalachuu kan jennu kaati amma kaafte kan. Duudhaan suphitee qabda utubaa taataaf. Jaalalli akkas kaa. Isaan hin jettu waa gootaaf. Kuni maatii raayyaa biyyaati jettee maatii isaanii kabajja. Maatii isaanii kunuunsita. Maatii isaanii sani akka ijji hamtuun hin agarre. Aaxarii taatee eedda. Isaan waan biyya eegaa jiraniif ati immoo maatii isaanii eeguu qabdaa. Inni kun maaliidha? Jaalala san jaalachuudha. Tokkoffaa. Yoo akka maatiititti immoo laalli waa'ee biyyaas akka ta'u laalaa akka jiru waa'ee biyyaas haa ta'u malee akka maatiititti akka sirriitti nu galu. Abbaan tokko haadha manaa ofii akka malee yoo jaalatu haati manaa sun jaalala san jaalachuu qabdi. Haati manaa yoo abbaa manaa ofii sirriitti jaalatte jaalala ishii san abbaan manaa sun jaalachuu qaba. Tuffachuun qabu jechuudha. Jaalalli waan salphaa miti waan guddaadha. Jaalala jaalachuu yoo diddee hoo maal su eega yoo waraanatu su eega jechuudha. Jaalala san amma raayyaa biyya isaan waan biyyarraa qusatan qabu hin qaban. Maal qusatan biyyarraa of kennan. Argitee? Warri biyya eegu, warri biyya tisu, warri odoonuu oo'ee nuti bulluu boolla keessa akka eenyudha jaldeessaa yookaan akka bineensaa akka waraabessaa boolla keessa nuuf jedhanii bineensa ta'an jechuudha. Argitee? Ala bulan beelaanii rakkatanii xuraa'anii of dagatanii of dhiisanii warri immoo akkana biyya jaalatu kun waan dinqisiisu maal akka jedhu beektu eenyu namoottu maal jedhan akkuma raayyaa biyyaa kana ta'e ka biyyaaf hojjetu wanni akka malee na gaddisiisu akka malee ana gaddisiisu biyyatootiif kennuuf lubbuu takka qofa qabaachuu kiyyatu na gaddisiisa. Argitee? Miira nama tuqa kun. Lubbuu takka qofa qabaachuun koo na boochisa. Na dhamaasa. Na gaddisiisa. Maal odoo lubbuu baay'ee qabaadhee odoo lirraan kutin biyya kootiif gumaache. Namummaan kan argite. Jaalalli kana caalu hin jiru. Jaalalli biyyaaf of horeeguu caalu addunyaa kanarra hin jiru. Ilmi namaa yoo sammuu qabaate yoo biyya akka ceetu biyya akka jiraattu namni beeku namni barbaadu kabajaan jiraachuu ulfinnaan jiraachuu jaarsa akka jaarsaatitti jaartiin akka jaartiititti dubareen akka dubareetitti qeerroon akka qeerrootitti akka kabajamanii jiraatan qarreen akka qarreetitti kabajamanii akka jiraatan jaalala nuuf gumaachame san sirriitti jaalachuun nurraa eegama. Jaalala jaalachuu dhiisuun namummaa dagachuudha. Jaalala akka biyyaatitti immoo akka biyyaatitti argite ilmi namaa gaafa jaalala isaa jibbeensa ati goote gaafa jaalala san jaalachuu didde gaafa san duutaati. Gaafa san amleen kee caba. Gaafa san rakkoo guddaarra buuta. Amma ollaa qaba biyyi hundiyyuu. Keessumattuu biyyi keenya kun dhugaa dubbachuuf biyya jaalatu.
amantaan yoo jette amantaa biyya alaatii dhufu hundi ka amantaan biyya kana jiru hundi isaa amantaa yoo jette argite amantaayyuu odoon fooyin odoon jibbin amantaa bahaarraa biyya fagoo bahaa irraa fudhannee ittiin jiraachaa jirra argite biyyi kun amantaa cimaa keessummaa waa si barsiisuuf dhufu akka abbaa ofiitti fudhate dhaga'ee ka yeroonni sun itti amanee jiraatu kun jaalala guddaadha. Kun jaalala guddaadha. Biyyi kun biyya ofii dheebotee kaan obaasu ofii rakkatee kaan qarqaaru biyya baargara bahee warra lolli rakkisee dhugaan isaanii dabe dhaqee du'u. Kan isaaniif du'u dhugaa isaaniitiif kan dhaabbatu. Dhugaa biyya ofii bira darbe. Dhugaa. Kun seenaa jiru bara. Seenaa jiru lubbuu ofii wareeguuf lubbuu ofii qabatee biyya ofiitiif miti bara dhugaa biyya alaa jirtuuf. Kooriyaa haa ta'u argite Koongoo haa ta'u iddoo adda addaa biyya Afrikaa haa ta'u lubbuu ofii kennuuf biyya ofii keessaa bahee deemuun sun jaalala. Ollaawwan sun warroonni sun jaalala kana jaalachuu qabu. Biyyi jaalala akkanaa qabu kasii wareegamu ka waan ofii sirraan qusanne ka lubbuu ofii si kennuuf dhufe san gaafa ati hin jaalatin maal ta'a jechuudha. Diina sitti ta'a. Diina sitti ta'a jechuudha. Diina sitti ta'a jechuudha. Amma jaalala akkasii argite manaa kaafnee baadiyyaa kaafnee haga magaalaa manaa kaafnee haga alaa ollaa kaafnee haga biyyaa kaafnee haga baargamaa hundi isaa tokkoffaa jaalala beekuun inni lammataa immoo jaalala san jaalachuun sirriitti nurraa eegama. Waan dansa kaasti biree mallattoo isaa odoo kaasni namni akka of ilaaluu danda'u fakkeenyaaf duratti kan tuqse keessaa tokko tasgabbii qaba namni jaalala jaalatu jettee turte. Waan guddaadha kun achuma keessatti immoo namoonni miira akkasii qaban fuula isaaniirraayyuu waa dubbistaa innaa haasaan innaa dubbatan innaa nama wajjin haasaan fuulumti isaaniyyuu ifa qaba waan kolfu si fakkaata. Gaaf tokko eessatti akka dubbisen beeku maal jedha seete jechi tokko namni akka malee odoo rakkiftuu odoo cinqituu cal'isu argite obsaan himatamaa ta'a. Argite obsaan beektaa ati jaalalatu si cal'isiise argite odoo gidiraan meeqa sirratti raawwatamu maaf cal'ifte dadhabdeetii miti wallaalteetii miti obsaatu si cal'isiise obsaan sun maal ta'a seeti himatamaa ta'a. Maaliif hin cal'ise ka jaalalli nuti amma olloota kennaaf kennine biyya olloota kennaatiif hunda kennine argite goota meeqa odoo qabnu goota taane nuti obsine dukkana keessa bulaa jiraachaa obsine dheebochaa obsine rakkoon wal nu nyaachisaa obsine kuni himatamaa akka taanu nu tolche jechuudha. Himatamaa taane akka addunyaatitti. Kan nu ceephan jiru kan nu qaaqan akkas ta'uu keenya fakkeenyaaf daangaa keenya bar kutanii warra dhufantu nuti hin deemne daangaa isaaniin tuqne jedhanii maaf nu himattanii irra deebi'anii kan nu himatanii jiru. Maaliif jaalalli keenya maal ta'e hin jaalatamne argite. Yoo jaalalli keenya jaalatamin jaalalli keessum jijjiiraman dadhaba ilmi namaa man is corner animal jedhamami. Ilmi namaa yoo dhiibde yoo darbite dhiibdee garan dhiibamneen yoo geette maal ta'a ilmi namaa? Sitti deebi'a bineensa sitti hin hammaata. Kanaaf karaa hundaaniyyuu jaalala namaa ta'u jaalala biyyaa ta'u karaa hundayyuu jaalala san yoon jaalatan jibbeensa sittaati rakkoo sittaati
hin dhabamsiifamta jechuudhaatiyyuu. Amma nama baay'eetu jira yoo ati jaalatte akka malee dhuguma dandeettii keetiin akka ati jaalatte odoo hin ta'in anatu jaalatamaadha jedha. Na sodaateeti jedha. Dandeettii kiyya jedha. Argitee amma biyyoonni nuti odoo nutu qancadhifnu gaafa itti kaane waan nu goonu nutu beeka. Gaafa itti kaane. Amma waan humna qabaatanii sodaataman kan itti fakkaatu. Nuti humna dhabneeti dhuguma dubbachuuf nuti mootummaa cimaa horachuu kenna dhiisiiti odoo mootummaanuu jiraachuu baateen hin danda'an. Ka mootummaa ijaaramaa irree qabu. Hadha odoo hin ta'in waggaa 100 booda fageessee ka laalu qabaachuu kenna dhiisiiti dhugaa dubbachuuf odoo mootummaayyuu qabaachuu dhabaanne uummanni keenya lammiin keenya hin danda'amu. Akka kanniisaa siiddaa bara. Akka kanniisaa namni tokko biyya kana danda'e hin beeku hin danda'us. Argitee jaalala keenya biyyi ardii kana rabbitu uume nuti hin uumne abbaan fedhe dhufee haa jiraatu wajjin jiraanna. Argitee amma karaa bahaa fi karaa kibbaa kana yoo laalte uummanni keenya horsiisee bulaadha. Daandiiyyuu hin beeku. Akka barbaade deema. Iddoo boonni hin jirre deema yeroo hundayyuu. Argitee nuti akkasitti kan jiraachisu jaalala. Nutis dhaquu waan barbaanuuf dhufaatii isaanii akka waan daandii kutaniitti ilaallu nuti. Maaliidhaaf? Kun jaalala. Jaalalli kun maal ta'uu qaba? Jaalatamuu qaba. Jaalalli kun maal ta'uu qaba? Kabajamuu qaba. Biyyattiin diqqoon qubatana geettu. Biyyattiin argitee dhugaa dubbachuuf jaalalli nuti isaan agarsiifne maal ta'e hin jaalatamne argitee. Akka tuffii. Hin jaalatamne. Hin jaalatamne. Jaalalli sun jaalatamuu qaba. Namni jaalala jaalatu maal akka ta'u beektaa? Yeroo hundayyuu amanamaadha. Amanamaadha. Akkuma torbaan kaan kaafne beektaa? Namni biyya diina yoo ta'e beektaa jaalala kee hin jaalata. Yoo hin jibba jaalala kee jibba yoo diina ta'e. Yoo fira ta'e jaalala kee jaalata. Argitee mooqaa diinaa kaafnee min torbaan darbe. Amma yoo fira kee ta'e kabaja ati agarsiifte kabaja argitee dogongora isaan biyya irratti hojjetanii ati sirriidha jette san maal ta'a hin jaalatu silaa. Nuti dogongorree jirraa waan si dinqisiisu seera malee aadaa malee siyaasa malee waan tokko malee dogongoraan haa jiraannu naa jedhan haa ta'u jiraadhaa jette biyyi tun. Garuumoo maal ta'e jaalalli hagas ga'u uummata hagana ga'u miiliyoona meeqaa karri itti cufame maaltu nu cal'isiise yoo jette jaalaluma. Maal jechuudha haa jiraatanii. Garuummoo jaalalli sun maal taate jaalachuu hin dandeenye isaan. Nu wajjin firoomuu dadhaban. Nu wajjin nagaan jiraachuu dadhaban. Maal ta'e sirmaayyuu balbala eega cufameen booda balbalaan gama immoo diina horsiisuu eegalan jechuudha argite. Diina kee horsiisuu nuti hoggaa meeqa argite hoggaa 10 meeqa. Haa ta'uu balballi keenya isaa cufamu isin jiraadhaa nuti haa rakkannu ollaa nagaa qofa nu ta'a jennee gallakkifne garuu isaan dirree diinni biyyattii tanaa lammii biyya kanaa balleessu iddoo itti horsiifamu iddoo itti baay'ifamu iddoo itti leenjifamu tolchan jechuudha. Kun maalidha? Jaalala jibbuudha. Jaalalli jaalatamuu qaba. Samirrattis ardirrattis. Jaalalli namarrattis jaalatamuu qaba. Namni jaalala jibbe yoomiyyuu hin milkaa'u. Yoomiyyuu addunyaa kanarratti seerri guddaan hin cabsamne. Seerri seera caalu. Namoonni gadheen tokko itti fakkaatee seerri cabsan seerri guddaan seera hundayyuu caalu seera jaalalaati. Dhugaa waaqayyo iyyuu akkas jedhee abdii nuu kennee jira, jaalala nuu kennee jira, amantaa nuu kennee jira. Kana hunda keessaayyuu kan caaltu jedhee kan lafa nuu kaa'e jaalala bara. Humna akkasii qabaachuun immoo humna guddaa na fakkaata. Sirriidha. Isa dhabneeti kan waa hedduu taane asumaanin gaafii wayiitti si dhiyeessa jaalala qabaachuu fi dhabuu maaliin ibsama? Fakkeenyaaf ammaati kan kaaste jirta isumarratti dabaltee akka ibsituu fi huu qabaanne mallattoo ittiin agarsiisnu qabna, huu dhabne mallattoo ittiin agarsiisnu qabna. Lamaan isaaniiyyuu immoo bu'aa mataa isaanii qabu. Sirriidha. Isaanitti fufi. Isaan dura bu'uura jaalalaa
Bu'urri amma namoonni waan adda addaa jaalataami. Tokko tokko saayinsii, tokko tokko falaasama, tokko tokko amantaa, tokko tokko maatii ofii, tokko tokko ijoollee ofii. Jaalalli baay'eedhaami. Tokko tokko immoo waan nyaatus ka jaalatu jira, waan dhugus. Jaalalli argitee amma bu'urri jaalala hundaayyuu maaliidha yoo jette jaalala biyyaati. Jaalala namni biyya ofiin jaalatiin waan biraa jaalachuufiyyuu qophii miti jechuudha. Qophii qofa odoon qophii ta'uu dhiisuu qofa odoon ta'in waan biraa jaalachuuyyuu hin danda'u. Eessatti jaalata? Amma beektaa waan lafarra fe'atan gaalarra fe'atan jedhan. Waan lafarra hin jirre gaalarratti hin fe'attu. Eega biyyi hin jiraatin jaalalli biraa waa'ee jaalalaa qaaquu hin dandeettu. Jaalala ogummaa, jaalala namaa, jaalala adda addaa kaasuuf maal surraa hiikama dur biyya jaalachuudha biyya. Nama guddaa ta'uudha, nama ta'uudha. Isarratti hundaa jechuudha jaalalli biraa. Amma waraana keessatti lola keessatti yeroo baay'ee waa'ee jaalalaa yaaddu. Jaalala saalaa ta'u, jaalala haadhaa ta'u, jaalala abbaa si rakkisa. Yaaduu si dhiba. Jiruuf duuti kee qoodan beekamneef waa'ee hafaa waan rakkoo kanarraa an hafaa jetta malee jaalala yaaduun si dhiba akka malee. Bu'urri jaalala hundaayyuu maalidha jechuudha? Jaalala biyyaati. Kanaaf waa'een jaalalaa kan nuti kaafnu ol kaafnee waan guddaa akka kaafnuuf jaalala biyyaa san jaalachuudha onni jenneef. Akkuma duratti gaafii duratti ati kaaftetti innaa deebi'u namni waa jaalatu maaliin beekama yoo jette waan hunda sadarkaa sadarkaan kennuuf qophiidha. Qophiidha waan hunda kennuuf. Qophii sadarkaan waan biyyi gaafatte hunda haga lubbuu jechuudha. Duratti maal jenne wanni an akka malee gaddu waan lubbuu tokko qofa qabaadheef odoo lubbuu 100 qabaadhee 100 biyya kootiif kenna. Dhalaaf dhaloota argite dhalaaf dhaloota kabajuu jechuun kanaadha. Odoo lubbuu 100 qabaadhee hundayyuu kenna ka'an akka malee gaddu lubbuu tokko qofa qabaachuu isaati nam jedhu sun maaliidha? Maaliin calaqqisa jechuudha kun? Waan qabu saniin amma. Waan qabu hunda gumaachuuf kennuuf qophiidha jechuudha. Argitee qophiidha. Jaalalli maaliin calaqqisa yoo jette namni waa jaalatu waan biyya ofii irraa qusatu hin qabu jechuudha. Waan duubatti hambifamu hin qabu jechuudha. Qarshii haa ta'u, lubbuu ofii haa ta'u, waan hundayyuu kennuuf qophiidha. Wanni si dinqisiisu qophii akkasii yoo qabaatte immoo diinni gara kee garagalee sin laalu. Gaafa ati qophii dhabde diinni si tuffata. Yoo ati akka beektaa aadaatitti nuti amma maaliif sodaatamna beektaa? Akka aadaatitti sodaan beennu nuti. Yoo biyyi keenya tuqame sodaan beennu nuti. Sodaan beennu tasuma. Qophiidhas malee. Duubatti sin deebinu. Waraanaaf dargaggoo kamiyyuu dhooka iyyetteenii bara qophii qaba. Boru ka'aan jedhu amma ka'a. Dhuga haalatti guddannitu akkas waan ta'eef qophii qaba. Gootummaa qabna. Aadaan keenya tokko gootummaadha argite. Goota nuti. Uummanni kun gootaa miti moo uummanni kun akkam yoo naan jette haga ofiititti haala ofiitiin goota ta'uu danda'u. Garuu immoo gootummaan keenya maddi ishii bareedaadha. Maalirraa madda? Jaalalarraa madda. Gootummaan keenya. Waan jaalala qabnuuf goota taane. Jaalalli keenya akkam ofirraan dhiibnu ofitti qabna. Aadaa keenya irratti maaltu jira? Diinayyuu fira godhatta jechuudha. Ofitti qabda. Gaafa kanaan yoo kanan ta'in gootummaan kee gootummaa muummee hin qabne ta'a jechuudha. Egaa namni jaalala qabu nama hin tuqu. Namni jaalala qabu hin sodaatu. Namni jaalala qabu maaliif hin sodaanne? Nama tuqe hin qabu. Na tuqan jedhee hin shakku jechuudha. Maaliif jaalalli akka nama hin tuqnes akka namni sin tuqne waan tolchuuf jechuudha. Namni jaalala qabu argitee tasgabbis qaba. Namni jaalala qabu maal qaba? Kennuu qofa odoon ta'in kabajas beeka. Akkanatti akka adurree akka sarees jalan buusu kabajaan si kenna. Si kabajee akka namummaatitti. Jaalala namni qabu kanaan beekama. Namni jaalala yookaan biyyi jaalala hin qabne maaliin beekama?
si diqqeessuun guddachuuf tattaaffata. Amma biyyi jaalala qabu amma biyya Afrikaa amma waltajjii dhiyoo kana goolabamsan yoo argite hundi warri eenyu abbootiin taayitaa adda addaa biyya addaatii dhufan hundi isaanii waan nuti hojjenne waan faaya san magaala san hundi ilaalee akka hojjetatu akkasitti ka agarsiifamaa ture. Dandeettiin kenna akkam akka ta'e maalirraa akka madde kun maali jechuun jaalalarraa madde kun jaalalarra maal jechaa jirra kun hin danda'amaa kadhaa malee biyya ambaa hawwuu odoon ta'in biyya hawwamtuu ijaaruun ni danda'amaa. Argite biyya hawwamtuu ni danda'amaa jechaa jirra. Kun maalirraa madda? Jaalalarraa. Maal jechuudha kun? Fakkii kana fudhadhaatii galadhaanii. Isinis kenna caalaa ijaaradhaa. Nuti fakkii isin haa taanu. Nurraa baradhaatii nuti dogongoraa sirreessaas ka ijaarranne. Isin immoo akkan dogongorre kunoo laga keessan akkanatti nuti iddoo kanatti dogongorree turre. Achi akkanatti sirreessinee hojjanne nurraa baradhaatii dogongora tokko malee isin akkanatti ijaarradhaa. Kana caalaa ni dandeettu jechaa ture. Kun maalirraa madda? Jaalalarraa. Waan si dinqisiisu jaalala kana jaalachuu qaban. Akka waan nuti irratti of tuullee akka waan nuti kun maal akkasitti warri ilaalu immoo jaalala keenya san hin jaalanne jechuudha. Warri jaalala san hin jaalatin garuu maalin calaqqisa jechuudha. Warra jaalala hin qabne warra jaalala hin beeknetu jaalala nu kennineef san jibba. Atiin akka lammii biyya kanaatitti waan akkanaa ijaartee tolchitee qabeenya uummataa hunda biyyarraa akka hin baqanne qabeenya biyyaa bifa biyyaa akka tolchu qabeenya biyyaa akka dhadhaatitti biyyattiin akka dibattee ittiin bareeddu kan hojjechuun jaalala. Jaalala kana jaalachuun nurraa eegama. Warra jaalatan hin arge akkanoo jettu biree dhiyoo kana agarteerta yoo ta'e paarlaamaa Keeniyaa keessatti namichi tokko as dhufee erga deebi'ee booda miseensi paarlaamaa sanii maaliif biyya Awurooppaa biyya Dubaay maaliif dhaqna Dubaay haaraan kunoo as jirti jedheetoo waa'ee Finfinnee kana ajaa'ibsiifatee dubbachaa ture. Innaa dudduubattis deebitee innaa laaltu seenaan nuti waliin qabnu seenaa olloota keenya keessaa waliin jaalan tokko isaan jedheeta yaadaan warra Keeniyaa kan na akkasitti ibsaa ture. Yeroo tokko bire jaalala akka gowwummaatti namoonni ilaalan jiru. So jaalalli gowwummaa moo gamnummaa? Warra jaalala jibbu sirrii isaaniiyyuu argite jaalala wanni ati amma addunyaaf gumaachitu tokko fakkeenyaaf addunyaaf waa kennuuf waa gumaachuuf ati quufuun sirraan eeggamu. Waan qabdu hirachuu. Oma qabdurraa qoshortee irraa qooddee odoo ofiin quufin kennita. Gumaachita. Jaalala jechuun san malee kasirraa hafe kennuu miti. Qooduudha jaalalli. Namaafis yoo ta'e irra caalaa namni baay'een yoo ati waa qoodduuf yoo ati waa kennituuf yoo ati mulqattee waa kennitu akka jaalalaatitti ilaalu akka gowwummaatitti yookaan immoo ati namni sun akka sii maxaqu argitee saniif waan ifaajjuutti fakkaata. Amma atiin akkanatti na bareechiftee akkana uwwiftaame akkana kennitaame an san jaalachuu qaba. Yoo san hin jaalatin akkamitti yaada jechuudha. Maxaqoo ana maxaqeeffachuuf kan hojjete ana gowwoomsuuf kan hojjete gaafa jedhe jaalala kee an jibbe jechuudha. Jaalala san jibbuun madda gammachuu kiyyaa goggossa jechuudha. Madda namummaa kiyyaa ofirraa fageessa jechuudha. Namummaa ofirraa fageessita. Yeroo hundayyuu namni wanni tokko yoo sii kenname fakkeenyaaf namni homaa hin qabne qarshii tokko ka qabu qarshii takkitti san sii kennee ofii miilaan namni galu jira. Maaliif ati amma anaaf ati odoo jirru odoo wajjin deemnu fakkeenyaaf ka taaksii hin qabnu ka konkolaataa autobusii qofa qabnu qarshiin nu qabnu immoo baay'ee diqqaadha. Ati maal naan jette kootu ati autobusii kanaan gal jettee qarshii wayinaa kennita. Gaafa san ati immoo miilaan galte ta'a.
argite miilaan galte maaliif naaf qarshisan kennite ani dargaggeessaa an miilaan gala ati galii nagaan yeroon gal jettee naa gumaachite naa kennan jaalala san waan irraa hafeef an autobisiin ergee ofii taaksiin yookaan ofii raayidiidhaan ofii akkasitti deemennaa jedhe sun maal jechuudha jaalala san jibbuudha jaalala jibbuun fokkisaadha jaalala jibbuun diqqummaadha namni guddaan jaalala kabajaa jaalala jaalata gumaacha akkasii kennaa akkasii jaalala akkasii sanyiin namaa kabajuu qaba jaalachuu qaba barsiisonni keenya fakkeenyaaf waan baay'ee odoo ittiin tolin odoon quufin odoo waan uffatin akka nuti barnoota keenya fiixeen geenyu nu barsiisaniimi jaalala san jaalachuu qabda haati keenya odoon nyaatin abbaan keenya odoon uffatin nu uffisan jaalala san jaalachuu qaba biyyi keenya odoon qabaatin faaya nu taate odoon qabaatin jaalala biyyi keenya nu hojjetu warri immoo abbaa taayitaa warri immoo hogganoonni biyya kanaa odoo rafin itti cichanii hojjetanii magaala bareedduu uummanni hundi namni hundi hawwatu asitti ijaaruun akkasi bareechisuun immoo jaalala akkasii jaalala hirriba meeqa hogganoonni itti dhabanii nu kennan nuti jaalachuun nurraa eegama akkuma jeet namoonni biyya adda addaa jaalala kana jaalatanii jiru. Exactly. Baay'ee jaalala addunyaa irratti iyyuu sirriitti iftee mul'atteeti kan jirtu. Guddaa galatoomii bira yaada guddaa nu hirte egaa sa'aan teenya dhumaa waan jirtuuf daqiiqaa 2 keessatti jaalachuu danda'uun keenya maal mul'isa namni tokko fakkeenyaaf akkanumatti nama kana nan jaaladha biyya kana nan jaaladha hawaasa kana nan jaaladha waa'ee dhuma jaalalaa kana odoo haasa'e maal mul'isa namummaa isaa keessatti. Iddoo hundatti cimina mul'isa beekumsa abshaalummaa hayyummaa mul'isa biyyan hamattu argite. Biyya kee eenyuttiyyuu hamachuun qabu dhaloonni kee ijoolleen kee kan mana jiran abdii kutachiisuun qabdu biyya hamattee akka cimanii biyya guddisan akka hoogganummaan akkanatti biyya bareechuu danda'u isaanis akka abdii horatan karaa saniin sirriitti biyya kee jaalachuun itti cichitee bareechisuun karaa saniin jaalala kee agarsiisuu qabda biyya keessas haa ta'u biyya alaatittis iddoo jirtu hundattiyyuu waa'ee biyyaa yoo ta'e hundi lammiin hundi afaan tokko qaaquu qaba. Kana jechuun yoo hoogganumsi hamaan jiraate isa hamachuun hin barbaachisu jechaa hin jiru. Garuu gaafa diinnoyi gaafa rakkoonoyi gaafa waa diqqoo sosocho'e iddoo ititti gaafa san hundi afaan tokkoon waa'ee biyyaa waa'ee bareeduma biyyaa qaaquun waa'ee jabeenya biyyaa qaaquun nurraa eegama. Hayyee guddaa galatoomii biree daawwattoota keenya egaan sagantaan keenya irraa ifa qalbii kana fakkaata tureeyyuu waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa waa hedduu nurraa argattan jennee abdannaa isinis immoo irratti waliin mari'adhaa dubbisaa irraa baradhaa isiniin jenna. Torban egaa sagantaa biraa mata duree biraatiin walitti deebinaa hangasittuu nagaa isinitti dhaammanna horaa bulaa ifaan turaa isiniin jenna nagaatti.